مجرا وراني توبيا دبرنا وراني توبيا ملي كابيتي تجابات فوفجرا فيديو لي ميديا لواسا ربا وجران كميديالين قودو جراني لولتوت أبي أحمد لاكوب سان أوكتام بوجيا مجراچو رجالين غرا أجر سيسو غري نبي أحمد أمو ميديا لي أواسا خنينك تيوترا غبات دبلوماتوتي نمي جرچوفتي تيبل لفبارو رت يفتجرا ورانا كاب بيتي دبر أبرا waraanni kaabiyatti jabaatee tufeeti jira humnooti Tigraay gara kibba Tigraay jechuun kaaba naannoo Amaaraatti keessumaa gara kaaba Wallootti advance godhaati ka jirani I think adeemsi humnoota Tigraay adeemsuma waggaa tokko dura ture replicate waan irra deebi'uu fakkaata tooruma yookiin ruutii waraanaa waggaa tokko dura gara Finfinneetti itti dhufaa turan Dabra Biraanii deebi'an sana qabatanii kan deemaa jiranii wani jijjiiramee jiru dhugaa dubbatuudhaaf gaastun tarsiimoo waraanaatiif karuma santu mala jedhanii yaaduu danda'u obbo Geetaachoon dubbiimaan humnoota Tigraay kaleessa abjuun keenya West Tigraay malee gara kibbaa hin turre lola kan bane warra bilisiginnaati kan jedhu dhaga'ee ture haa ta'uti garuu adeemsi isaanii adeemsa waggaa tokko darbee sanadha guyyaa har'aa haga odeessa studio seennetti naannoo waldiyaa kanatti lolli jiraachuu fi humnoota Tigraay naannoo waldiyaa seenuudhaaf lola akka jiran dhageenya jirra bara darbee yeroo torban lama keessatti kan waldiyaa seenan humnoota Tigraay aga waraanni kudhee galee amma ga torban tokko keessa jirra humni torban tokko keessa ombori torban tokko roobii boriitti natti fakkaata magaalaan waldiyaa muddama keessa jiraachus bulchiinsi magaalatti ibseeti kan jiru mootummaan naannoo Amaaraa gama saatiin ibsa kaleessa moo har'a baaseen mootummaan ummati naannichaa akka qophaa'u humnoota shororkeessitoota TPLF akka nurraa qolatu jedhuudhaan ibsa baaseeti kan jiru naannoo Amaaraa keessatti amma wanni argaa jiru tokko gareen faannoo armaan dura lola kana qolachuudhaaf humna akka humna guddaatu bobbaafamaa ture gareen kun hiramee jira split ta'ee jira faannoon kan mootummaa mormuu jira eastern faannoo kan jedhamu kan Shawaa fi Kawalloo garuu mootummaa wajjin jira karaa biraa immoo humnooti politikaa Amaaraallee hiramanii akka jiran dhagaati jirra karaa biraatiin immoo TPLF humna qabu hundumaa hiriirsee dhufaa jira ijoollee xixiqqoo qeesii sheekonni baay'een jiran malee naannoo sana sheekota dabalatee haawwan fi manguddoota dabalatee gara humna guddaadhaan gara mootummaa naannoo mootummaa Itoophiyaatti bobbaasanii jiranii mootummaaleen akkasuma jechuu jira TPLF dambalii uummataaf fayyadamuudhaan na weeraruu jira waan jira kaasee jira taatullee gootichi raayyaattis biyyi Itoophiyaa garee kana qolatee akka duubatti deebisu waadanuu galanii turanii wanni arguu jira moo piraktikaala akka miidiyaatti ragaan qabaachuu jiru loltoota baay'inaan dhugtaat gareen Tigraay arcumme faan akka looniin nama oofanillee faa argine jirra kunin video evidence raguma arginu gabaas miidiyaaleen gargaraa qabatanii baanii waraanni kun ammaan tan qobba guutuma guutuu dhuunfachuusa mootummaan Abiy Ahmed akkuma torbaan dabre jedhe siltaayimaa fagfag akkuma miidhamneef magaala keessa gallakkisee baywaan jedha kaasee jira barattoota yuunivarsiitii Waldiyaa miilaan baqachaa jiraachuu miidiyaaleen akka Doochu Velee faan gabaasanii jiranii Geetaachoo Raddaa dubbii maangara diblis baasaa uummata Tigraay loltoota Abiy kumaatamaan ijjeemne kumaatamaan boojiin jechuu jira Abiy Ahmed immoo Itoophiyaa atti shannaf ammallee mo'an waan jira kaasee uummati ammoo jidduu tana baay'ee miidhamuu jira. Wanni si gaddisiisu inni guddaan isa tammaa dhumarratti tokko kanadha yeroo hundumaa na gaddisiisa uummanni toora kanarra jiru sirni dhufaa darbaan hundumtiyyuu kallattiin inni ittiin waraana geggeessu kallattiidhuma kanaan akkuma jedhame akkuma Abrahaamiyyuu kaase egaa istirateejii waraanaadhaaf toora mijataa ta'uudhaaf ni mala yeroo darbe waraana marsaa duraa sanaan hammam gaagama ulfaataa hammamii akka inni keessummeessaa ture uummanni kun ni beekna hedduun isaa uummatuma Oromoodha kan raayyaas yoo fudhattee ilaalte kan Walloo keessa jirus yoo fudhattee ilaalte uummatuma Oromoodha si gaddisiisa dararaan uummanni kun yeroo yeroodhaan sababa waraanaa warri abbootii aangoo irratti wal dhabde geggeessituun gatiin inni kaffalaa jiru warri Tigraay kunis rakkoo mataa ishee qabdi malee sila kaayyoon isheen ijoon West Tigraay taanaan humna guutuudha West Tigraayitti bobba'uun inuma danda'amaa ture jedhee tayyaada lafa isaanii sana gadhiisifachuu fi haa ta'uti gaaga'ama kana hammeessuudhaaf maaliif akka barbaadamu naaf hin galu warri federaalaas kallattuma kanaan waraana isaanii kan isaan bobbaasanii warri Tigraayis kallattuma kanaan lola banuudhaaf kan isaan filatan irra deddeebiidhaan wanti argaa jiru isa kanadha ammoo gaaga'amni uummataa hammaataati kan inni jiru barattoonni
barachuudhaaf hin dandeenye uummanni nagaadhaan qeessaa jiraachuudhaaf hin dandeenye guyyaadhaa gara guyyaatti wanti dhageenyu waan nama dhukkubsu hedduu qaba waan gaagama hawaasa kana. Baay'ee asirratti waan tokko si kaasu barbaada xiinxala wayii tokko dubbisaa ture gareen Tigraay tun maaliif gara digaafin isii yoo lixa Tigraay taate maaliif Tigraayitti hin maliin yookaan maaliif gara dhimin deemi waan jedharratti yaad gargara warri xiinxaltooti waan kan barreessuu jiranii akka isaan jedhanii gareen Tigraay wanni guddayyoon isii mootummaan Abiy Ahmad nuukkaamsee jirra beelomne jirra dirqisiimne mootummaan kun mootummaa miti warri faashisti jedhee yaama. Faashist waan ta'eef uummata keenya qawween ijjeesuu jira kaan beelaan ijjeesuu waan jiruuf harka micciirra qabacheemne karoora jira waan qabatteef sun tolchuuf ammoo maal goote uummata mootummaan kun hin bulchu jedhe kiraayisii samtuu dhaqqabsiisu jechuudha. Uummati taargeetii ta'a akkuma dubbanne uummata naannoo raayyaa qobboo jiraatu Oromootuma dabre ammoo haleellaan kun qaxxita harumoona naa dhufte sun qabattee dhufuu jirti loltooti mootummaa siltaayimaa fagfag jedhanii durooriyaan qawwee gangeetti qabatanii gooticha maanii weeddisu callaa argina wanni guddoon garas nyaata warri weeddisu malee warra loltoota kan face to face lol arguutti hin jirru uummati qulqullicha ammoo jidduu sanatti kalees gabaas BBC tokko ilaala ture maal jedhanii ati ijoollee xixiqqoo farka qabdu adoo waraan kan baqattu lolaan nyaatamtu fa'aa jira jechuudha. Achi jala dhufanii warri Abiy Ahmad deeggar miidiyaa sun abaaruu jechuudha. Mootummaa itti gaafatama hin qabne garee soba malee waan dhibi hin qabne ta'uu agarsiisa mootummaa. Kana gareen lamaan iyyuu uummataaf warra yaaddu natti fakkaatu an sadarkaa kanattidhaan kanani hubadhu egaa gaamni lammiilee hammaatee jira. Uummanni kun jalqabumaa beelaaf saaxilamee jira. Waraanni marsaa duraa sun baay'ee samiidheeti kan jiru. Dubbii keenya irratti waggaa 27 dura waraanni ture dargii wajjiniin waraanni ture mataan isaa gaaga'amni isaa haga har'aatti iyyuu keessaa ba'eera jedhanii himuudhaaf hin danda'amu. Uummata sana egaa waggaadhaan bara sirnoonni jijjiiramaniin uummata gatii kaffalaa jirudha. Har'as gatii kaffalaati kan inni jiru uummanni kuni homaa tokko immoo wanti irraa buufatu yookaan waraana kanaan lola kanaan qaamni injifatee gara aangootti dhufu yeroo inni uummata kanaaf bu'aa tokko buusu immoo hin argitu. Uummata hacuucamaa uummata miidhamaadha. Egaa gaagama hawaasa mudatu sababa waraana kanaatiin gaagama hawaasa mudatu ilaalchisuudhaan koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsallee baaseeti kan inni jiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa waraanni kaabaa hatattamaan dhaabbatee qaamoleen lamaan gara mariitti deebi'uu qabu yaada jedhu kaaseeti kan inni jiru. Nageenyaaf lubbuu lammiilee akkasumas miidhaa sababa waraana kanaan uummata mudatu hambisuuf qaamoleen lameen iyyuu dirqamni irra jiraachuutti gaafatamummaa qabaachuu hubachuutu irra jiraata. Gaagamni hammaatee jira ammumaa uummanni miidhamaati kan inni jiru. Wanni kun dhaabbachuu qabaa jechuudhaan qaamoleen dhimmi ilaallatu maanguddoo biyyaa abbootii amantaa hawaasa addunyaa gamtaa Afrikaa akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee qaamoleen garaagaraa dhimma kana keessa giddu seentummaadhaan seenuudhaan waraanni dhaabbate gara mariitti akka cehamu taasisuudhaaf danda'an gahee isaanii akka ba'aniif waamicha dhiyeesseera. Karaa biraatiin humnooti Tigraay hagayeessa loluu kan jedhu gaafii guddoo ta'eeti kan jiru kaayyoon humnoota Tigraay siiji yookiin marfama cabsuudha jedha amma isaanis kan jedhaa jiran ummati keenya beela guddaa keessa jira waraanaan marfamee jira qorichaan qabu boba'aan qabu baankii fi tajaajila bu'uuraa garaagaraan qabu kanaaf siiji kana cabsuutu nurra jiraata kan jedhu akeeka jalqaba. Siijiin kan cabu immoo hagayeessaatti kan jettee yoo gaafatte Finfinneedha jechuun maddi siijiidha. Maddi marfama Tigraay Finfinnee jechuun bu'uurrisa. Kanaafuu humnooti kunneen akka jechaa jiran himuullee baatan aga Finfinnee loluu akka danda'an waan akeeku baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf immoo wanni akeekumaa humni loltummaa isaanii sadarkaa maalirra kan jira kan jiru aga yoonaaf beekamuu baatullee armaan dura humnoota kanneen kan duubatti deebisee diroonii teknoolojii dirooniiti. Odeessa tibbana ba'aa jiruunii fi ka humni qilleensa Itoophiyaatti qeeqamaa jiru keessaa tokko humnooti Tigraay Antonoovii yookiin xiyyaara waraanaatiin deeggarsa waraanaa argachaa turuu isaaniiti. Keessumaa Abiy Ahmad kan paarlaamaa irratti ragaa ba'ee jira. Ragaa kana kan deeggaru immoo gareen Crisis Group jedhamu humnooti Tigraay xiyyaaroti waraanaa lola meeshaa hidhannoo waraanaa geessaniif 10 balalliin 10 gara Tigraayitti godhamu Directorri Crisis Group William Davison dubbatee jira. Yaada Abiy ka airspace Tigraay Itoophiyaa cabsee xiyyaarri Tigraay seenuu quba qabnaa hin beekan jedhee itti dubbatee fi ka garee Crisis Group kana walumatti aansee daawwannee gara mariitti deemna. አሁን ባለፉት ጥቂት ወራት ጥቂት አውሮፕላኖች ሌሊት ተሽሎክልከው ሽሬ የገቡ ትጥቅ ያሳርፋሉ። አንዱም ሚዲያ ነግሮን ያውቃል።
አንዱ ምትግሮ ነው ያውቅም። በእነሱ ሂሳብ እኛ ማናውቀው ረጂ የሚባል አስታራቂ የሚባል መጣው የሚባል ስትባላና የሀገር አጀንዳ ተተ ሰፈር ስትገባ ነው የሚያግዝህ እንጂ ኢትዮጵያ ካልክ ማንም አይፈልግህም። There's been reports that the Tigrayans have also got some fresh weapons in, right? Addis the federal government has access to the international arms market, right? And the Tigrayans are still very much constrained, but there have been reports of about 10 flights, Antonovs, it was said to me, going in at night, delivering some sort of cargo to 2 airports in Tigray. So obviously, as you can imagine, we can't be sure about what was in those planes, let alone where they came from, but there was pretty solid evidence we received that had occurred. I mean, people were talking about they would obviously love some sort of drone jamming technology, but it's pretty much guesswork at the moment about what they acquired. Abiy Ahmed kadubbate xiyyaarri waraanaa gara Tigraayitti ka'umnooti Awurooppaa erga wayii akka waan nageenye jedha namni nu nageenye jirra erga musa quba qabnaadha. Nama kana namni baay'een qeeqa ture jechuun akkamitti airspace yookiin space qilleensa Itoophiyaa sarbee qaamni waraanaa tokko dhufee Tigraay keessa qubata kan jedhu gaafii guddoo kaasaa ture. Waan kana egaa crisis group mirkaneessee jira jechuudha. Flight yookiin balalliiwwan 10 ka Antonovi yookiin xiyyaara waraanaa gara Tigraay deemuu isaanii. Antonoviin kun ammunition yookiin dhannoo waraanaa yookiin immoo anti drone jamming technology qabatee dhufuu danda'a jedhe William Davidson. Kana jechuun carraan humnooti Tigraay gara Finfinneetti dhufuu baay'ee bal'aadha jechuudha. Abrahaam asirra waan atargitu Abiy Ahmed bulchisu biyyisaa bulchaa akkamiin yoo Tigraay xuyyorii agana imalachi godha akkamiin beekuu dadhabxateette Abiy waan Itoophiyaa bulchise malee Itoophiyaa tanniin bulchinetti jira bitta. Oromiyaa kutaalee gam waraan bilisummaa Oromoo bul. Tigraay qubin qabu bara Abiy Ahmed eegii waggaa tokkoon dur gareen isa baqattee Finfinnee deebite Tigraay ni bulchuutti hin jiru jechuudha. At least in my air force in Itoophiyaa air space Itoophiyaa hunduma to'achuu danda'u qaba. Monitor gochuu. Itoopiyaan surree abstract bitara Itoopiyaan maquma jirmalee akka hedduun diigamu si agarsiisu tokko kana haawwanni guddoon tokko kan armi rakkaasu barbaadu gareen Tigraay kun inni dhiifama wantoota gurguddoo siin ittiin koommatamuu jirtu hammaan taniit wanne jiran waraan isaanii xeef viidiyoo ba'uu jiran daa'imti xiqqaa dabalatee waraanatti hiriirsitee lolaa jiraachuu kan irratti TPLF akka ragaa yoo dhiyeessitu fuula beelaan dhuman tokkummaan kaane lollee mo'achuu qabna waan jettuuf amansiif waraan Itoophiyaa waliin godhuu jirtu keessa wanna targuu jirtu mootummaan Itoophiyaa soba irdeddeebi sobaan Abiy Ahmed yadadhamne dhuga dubbachuu dansa soba itti maturra malee itti muu barbaachisa waan ta'eef raayyaan ittis biyyaa ijoollee didiqqoon tunis Itoophiyaa waan taateef ijjeesu jibbee baqataa ijjeechuu jibbee qabaqatuuti ijjeecha jibbuuf ammoo booji'amuun hin jirtu tun kiyyiba kabira deemnu lammeessoo Abiy Ahmed gareen tun agisiin lafatti Finfinnumatti maluu jirti xuyyoorota qabsuun man fayyadamuu yoo taate wanni ammaan tan Daawizan Paankaaf kun dhugata agarsiisaa jechuudha. Isiillee yoo xuyyoor qabaat yoo inni xuyyooraan haleeluu jalqabdu xuyyoor sun fayyadamuu dandeetti sodaan jedhu waan jiruufi warri kun lamaanam umnu wal fakkaataa qabaachuu dandeettee herreguu dandeetti. Abiy Ahmed lakkoofsa xuyyooraatiin salaafsu lakkoofsa dirooniitiin isaan caalaa hubda qabaachuu isaatti amanamaa loltooti isa caalaa Abiy Ahmed loltoota irraa qabdiin qab ifaan beekama loltooti isaa waraan Tigraay dur dhaabbachuu hin dandeenye push godhuu hin dandeenye ittisuu hin dandeenye dura baqachaa Finfinnee gaanii xuyyoorota raba sun feebara hojjetee fi deebis ammallee waan wal fakkaataa dhalachuu jira jechuudha ardi ta'uu danda'a bor ta'uu danda'a iftaan ta'uu danda'a ammallee gareen Tigraay dura dhiibdee naannolee Amaaraa harmaan duru gaagaasuun gaagaa'uun isii if ta'uu dandeetti. Khano awwa wal qabata khale male goyde ngadda khale gara biya Algersitti male ture biyyoota Afrikaa keessa baay'ee Algeriyaan meeshaa waraanaati lamaffa Gibxi taansite xuyyooruma kadhachuuf deemee jira Tigreellee yoo xuyyoor qabaatu taate anti drone qabaatu malee xuyyoor qabaatu anti drone yoo qabaatire kanaafu carraan bira jiru jechuudha dubbiya jabaatte merbuus dhimmoonni isin kaastan kun lamaan haalota duraan turan sana jijjiiruudhaaf ni danda'u yoo qabatamaadha ta'e kan waa'ee waraanaa sunii jechuudha inni jalqabaan dhugaa dubbachuudhaaf taana warri Tigraay ammatti haala qabatamaa adeemsa marii araaraa marii nageenyaa jedhamu sanaan wal qabatee abdiin jiru baay'ee xiqqaa ta'uun yookaan abdiin guutuun ammaan guutuutti abdiin kan hin jirre ta'uun humnoonni Tigraay kun lola'uu malee
galaanaanis ta'u bifa uummataatiinis ta'u bobbaasanii loluu malee furmaata biraa hin qabanii kan jedhamu kun tokkoffaa humnoonni kunniin akka isaan kutannoodhaan haga dhumaatti dhiiban isaaniin taasisuudhaaf ni danda'a. Inni lammataa deeggarsi waraanaa meeshaa waraanaa argatan jedhame kun qabatamaa taanaan haalota duraan turan sana jijjiiruudhaaf ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf anti diroonii anti sana fa'aa argatanii jennaani tarii diroonii haleellaa diroonii dandamatanii itti imala isaanii sana itti fufsiisuudhaaf ni danda'u. Dhimmoonni kun lamaan tarii jijjiiruudhaaf ni danda'u jedhee tayyaadha. Garuu waraanni kun yeroo dheeraa deemuudhaaf hin danda'u kan si jechisiisu kan biraan ammoo humnoonni lamaan iyyuu diinagdeedhaan baay'ee bututaniiti kan isaan jiran. Diinagdeen lamaan isaanii qaban keessumaa kan humnoonni Tigraay kun diinagdeen isaanii waan waraana marsaa biraa waraana guddaa geggeessuudhaaf isaan dandeessisuudhaaf waan jedhu gaafa ilaaltu gaafii guddaadha kan sitti ta'u tarii Abiy Ahmed qaamolee garaa garaa irraa deeggarsa meeshaalee waraanaa argatu sanaan itti dhiibee deemuudhaaf ni danda'a. Probabilitiin lamaan iyyuu ni jira jechuudha. Haalota duraan turan sana kana akka isaan of duuba deebi'an isaan taasise sana cabsanii itti deemuudhaafis ni danda'u haalonni amma jedhaman kun qabatamaa taanaan haa ta'uuti haalli diinagdee isaan qaban ammoo waraana baachuudhaaf kan hin dandeenye ta'uun wanni kun tarii yeroo dheeraa hin deemu kan gareen Tigraay diinagdeen disadvantage jedhee yaada birisi kenna. Gareen Tigraay diinagdeen gargaarsa laallee biyya laatii wal qunnamtiin isin qabdulee laafa waan ta'eef lamaffaa biyya keessa waggoottan baay'ee joottan jaan dabran kileemii tokko hundura gaba dhuga beeku si'eeji jal jirraani dhuga interneetiin hin jirtu baankiin jal hin qabne namooti beelaan dhumachaa jiraachuu jaarmaaleen gargaarsa namooma hundumarra gabaa jira jechuudha. Abiy Ahmed advantage inni qabu amma yoo qabattan taa kalema le godheen gadda khaadireen bilxiginnaa taakka addisu araggaafaan lukkuu aglubbuu Oromoon nu cina dhaabbattanii jedhanii marsi biraaf uummatu fiifuu beelaan dhumuu jiru itti qoosaa turan dhuga dubbachuu dansaa waan garas nyaata uummati Itoophiyaa miiliyoonii 20 garaachaan dhumate maani markabii Yuukireen irraa qamadii toonii kuma 23 qabate baatu Jibuutii galee jira. WFP irra guddaan David Beselee dubbatee jira. Qamadii tanallee uummati suniin hin gaanii jechuudha. Raayyaattis biyyaatti kennanii sangaa yaayuu bonaan dhumate ammaan tan maal godhan gareen bilxiginnaa humnaan seente man uummata cabsite barri namafa buqqifte gurgurte waraan deeggaruuf jirti jedhee amanan. Waa'ee lukkuu hanga lubbuu kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhee yaadan. Lukkuu hanga lubbuu jedhanii waraana marsaa duraa irratti Oromoon gatiin inni hin kaffallee hin jiru. Sangaa isaa dhabeeraa, lukkuu isaa dhabeeraa, waa hunda qabeenya isaa dhabeeraa, hundaa ol lubbuu ilmaan isaatii dhabee jira. Lubbuun ilmaan hiyyeessaa meeqa lafa sana irratti badeeti kan jiru. Har'as kanaaf deemu jechuudha. Maal argate uummanni Oromoo waraana marsaa duraa sanaan diinagdee isaatu butute, nama isaatu dhume, qe'ee isaatu diigame. Waa meeqa balaa meeqadha kan inni arge keessumaa Oromoo Walloo fa'aa yoo fudhatte ilaalte balaan isaan argan balaa salphaa hin turre jechuudha. Gaddi ilmaan Oromoo dachee Tigraay irratti dachee Amaaraa irratti dachee Affaar irratti keessumaa ristii Amaaraa kabachiisuudhaaf jedhanii dhaqanii dhumanii sun gola tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo seeneera jechuudhaaf kan si dandeessisudha. Har'as kanatu deema. Maal argate uummanni Oromoo maalidha kan inni argatee jiru sanarraa waan jedhu ilaalaa madaalaa deemuun barbaachisaadha. Waan isin ajaa'ibu waraana kana irratti illee adda durummaadhaan fuuldura hiriiree kan dhumu ilmaan Oromoo ta'u yeroo isaan haalli itti jabaatee of duuba deebi'an illee gareen faannoo jedhamtu eegdee daandii irratti ajjeefte qawwee kan irraa hiikkattu ta'uudha ragaaleen kan isaan mul'isanii ቪዲዮን kan awwaal sundaawwanne gara biraam dabara ከዛ ወደ ውጊያ ገባን ወደ ውጊያ ስንገባ ኦሮሞን ከፊት ለፊት ያሰልፋል ከዛን ደቡብን ከማለ ያረጋል አማሮቹን ከኋላ ያረጋል አማሮቹን ከኋላ ያረጋል እኛ ስንሸሽ አማሮቹ እኛን ይመታሉ ከዛ ሚሊሻ ይማታል ከዛም በዛ ሰበብ ስንጠፋ ደግሞ ማንገድ ላይ ሚዘን አማራና ሚሊሻ ነው ከዛን ፋኖ የሚባለው ነው ከዛን እኛ ምንም ስለማማ በማናቀው ማንገድ ላይ ራሱ ወርቆ ስንቴ ሞታለ እዛ ማለት ነው ወደ ኋላ ሲሸሽ የተመታለ በታንክ ሁሉ ተመቶ የሞተ ልጆች አሉ አላቅም እኔ ሀገራዋ ሰላም ሆና እኛም በሰላም እንድንኖር ሁሉም ሰው በሰላም እንድንኖር ነው እኛም ፈልገው Hayyee daawwattoota keenya akkuma daawwattanii deebitan egaa booji'amaa bara darbeeti kun mucaan kun Oromiyaa keessaa kan deeme asalaalafiin yookiin hiriirri waraana kanaa garee bilxiginnaa keessatti jechuudha jalqaba ijoollee Oromootu dura hiriira taanee ijoollee kibbaa achi humnooti Amaaraa dhumarra hiriiru jechuudha gaafa of duuba deebitu waraanni kun ammaatee humnooti Amaaraa sirra shananii hidhannoo sirraa hiikkatu jechuudha dhugaan lafa jirtu kana ummati Oromoos ka beekuu qabu kana wajji wal qabatee Abiy Ahmed humnooti Amaaraa qawwee hedduu warra raayyaa ittisa biyyaarraa booji'uu paarlaamaa keessatti dubbatee jira waa'ee kilaashii gugurraacha ka makalaakaa qofti qabatu ka waraana kanaaf binne
faannoo fi gareen amaaraa waraana keenyarraa saamtee boojitee waraana rashantee jechuudha. Aaree dubbataa ture. Kun riyaalitii karaa hedduu mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Ammas kan ta'aa jiru kanadha. Ijoolleen Oromoo egaa humnaan waraana kanatti warra isin geessaa jiranii kan hafe warri fedhiidhaan waraana kanaaf hiriiruuf murteessitan dhugaa kana sirriitti understand akka gootan ibsuu barbaanna. Waraanni kun Oromoof maali kan jedhu gabaasa kaasuu barbaada marii keenya dongooloo bin dura. Hayyuun Oromoo tokko Tsaggaayee Raarsaatti fakkaata hoggaa muraasa dura ka dubbate waraanni baha Afrikaatti gaggeeffame baay'een waraanni Itoophiyaa fi baha Afrikaatti gaggeeffame baay'een waraana Leecalloo Oromootiif gaggeeffamudha jedhee ibsee ture. By the way wanni kun dhugaadha. Waraana Ziyaad Barree keessatti ummati Oromoo dhalattooti Oromoo qondaaloti waraana Oromoo dhuman lakkoofsan qaban. Ittaanee waraana Dargiin Shaabiyaa fi garee TPLF wajjin godhe keessatti ijoolleen Oromoo akka cidiitti dhumte. Darbii immoo waraana because waraanni guddaan Dargii keessa ture ijoollee Oromooti. Darbii immoo waraana Itoo Eertiraa keessatti ijoolleen waraana keessatti akka cidiitti dhumte ijoollee Oromooti. Ammas waraana kana keessatti akka qoraanitti kan dhumaa jiru ijoollee Oromooti. Kuni maaliif ta'aa jira? Gareen lamaanuu gareen Shaabiyaan amma jirus kakaleessaas gareen TPLFis gareen Abiy Ahmed Bilisigindaas interestiin isaanii Leecalloo Oromiyaatiif olaantummaa siyaasaa Oromiyaa keessatti qabaachuudhaaf because Oromiyaa to'achuu jechuun siyaasaa biyya sanaa to'achuu jechuudha. Seentarii irra jirraa wiirtuu siyaasaa waan ta'eef wiirtuu sirnichaa waan taateef Oromiyaan waraanni naannoo kanatti gaggeeffamu hundisaa interestiinsa qabeenyaa fi dantaa Oromiyaati jechuudha. Kanaafuu waraana kana keessatti hirmaachuun hin barbaachisu. Amma danda'ametti ummati Oromoo of danda'u of self sufficient ta'ee dhaabbatu gam waraanaatiin abbaan irree anytime Itoophiyaa keessatti abbaan irree dhalatu kamuufuu humna waraanaa jabaa qabaatte akka Tigree kanatti qolatta jechuudha. Kanaafuu humna waraanaa jabeeffachuu karaa biraatiin immoo mooraan siyaasaa Oromoo jabaachuu eliitiin Oromoo walitti dhufu wal gaarreeffattee abbaa irree tokkoo fi harka dha'uu gariin immoo waraana tokko deeggaruu fi tokko balaaleffachuu osoo hin taane akka Oromootti of danda'anii dhaabbachuun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Tarii waraana kanarraa akka inni darbe kaasu Oromoon hireen inni argatu aara galfachuurra kana fe'umtu hin jiru. Because waraanni Oromoo keessaa buqqa'ee gara kaabaatti yoo deeme uummati keenya waraanaan dhumaa jiru tarii boqonnaa argata. Kanarraa kanaaf waraana kanarraa dumbulloo cabduun wanni haga ija misiraa Oromoon argatu hin jiru. Shiliinkiif sumuun gara qaa keessan qabnu jechuu isaati akka waliigalaa shifta lamaantu waladhuu jira jennee ibsuu dandeenya. Shifta wagga 27 dhiig nama dhuga turtee fi shifta wagga 27 plus 4 dhiig nama dhudhee waladhuu jira jechuudha. Oromoo waliin qabatu Oromummaa waliin qabatu. Waraan empire tursiisuuf waraan empire diiguu gareen kalee waliin hojjat irra wal dhabdee waladhuu jirtu waan taateef ilmi Oromoo saati boqonna qabdutti yookaan saatum kanatti bilxiginnaan yoosii waraana yaallaf qota dhiyaayu beelaanu dhumatte loon sirra dhumatfa sun irra xiyyeeffat tokkummaa kan kecimsitanum jennaa waan nu daawwattaniif galata qabdu odeessaaleen keenya karmaa aganumatti xumuruuf saatiin wanni nu goota